Booreen booreedha. Booreen kee booree kooti. Gaafa booree walirraa nafan jette Oromoon. Dhimmi kun lubbuu wajjin wal qabata. Dargaggoonni keenya ol adeemtonni abdii sabaa ta'an fiilmii mata dureen isaa Booree jedhamu hojjetanii xumurarra ga'anii jiru. Haa ta'u malee fiilmiin Booree baasii qarshii hanga miliyoona tokkootti tilmaamamu itti beeku qulqullina olaanaadhaan qophaa'utu jiru xumuruuf dhibbantaan 35 humna isaaniin ol ta'anaan hojiin kun dhaabbatee jira. Kanaafuu kottaa waliin birmannee waliin taanee fiilmii Booree milkeessina. Nuti hanga humna keenya dhamaaneerra. Isiniin waan qabnuuf kottaa nu bira dhaabbadhaa jedhu ijoolleen Booree. Egaa dhalattoonni Oromoo biyya ambaaf keessa jirtan karaa herrega baankii maqaa qindeessota diraamichaan baname gargaaruu dandeessu. Egaa fiilmii Booree gargaarsa nurraa eegamuun deeggarree haa milkeessinu. Kottaa waliif haa birmannuu waliif haa yaanu. Fiilmiin Booree tumsa keenya waan barbaaduuf tumsinee fiilmii Booree haa milkeessinu. Booreen Booreedha. Booreen kee booree kooti. Gaafa booree walirraa nafan jette Oromoon.